galma kootisi na jalaa fagaate hawwii garaa kootis hawwii taate taafte. ሰላም ወገኖቼ ሰላም ናችሁ እንዴት ናችሁ ባካችሁ ወገን ደራሽ ወገን ነውና ድረሱልን ባካችሁ አይውላችሁ በቡቀትና በውሃ ጥም እዚህ ሙተናል ባካችሁ ድረሱልን እናንተ ሚዲያና ኢትዮጵያና የምትጠቀሙ ሰዎች ባካችሁ ድረሱልን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ akkasumas hordoftoonni amantaa kiristaanaa hordoftan nagaan koo bakka jirtanitti isin haa ga'u har'a akkuma beekamu anis agumamna kooti waan itti fakkaate dhimma obboleewwan keenya saudiitti rakkachaa jiraniif raasa ofan dhufe asuma wanti namu barbaadu namoonni miidiyaa gurguddaa qabdanii yookiin bakka karaa social media sagaleen keessan dhagahamu yookiin view garaagaraa baay'ee kan qabaatanii please sagalee ta'afi isiniin jechuun barbaadu namni kamiyyuu gaafa manaa ba'u of jijjiiraa maatii koo jijjiiraa jedheetu manaa ba'a batadee namoonni warri saudi jiraatan walakkaa olii osoo hin ta'in persentii garri caalu namootuma miilaan deemanidha karaa gana dheeratu gammoojjii gana dheeratu keessa ba'anii deemanii of jijjiira jedhanii gaafa qabamanii ammoo dararaan hamma kana irra ga'u baay'ee nama dhibsaa nama dandeessisu namuma waan ta'aniif qofa baay'ee namatti dhagahama hangama kootiin kana jedhee waan inaasolleen qabu baay'ee natti dhagahame kan hin dubbadhu caalaa jechuudha gariin amma kan jiraatan kan mana hidhaa sana keessa jiranii kan daa'ima qabatanii faa jirantu jira akkuma suuraa irratti argitanii gariin uffatallee achi keessa turtii achi keessa turuurraa kan ka'e uffatallee waan uffatu kan dhabee akkasittiin qullaa jirutu jira kanaaf baay'ee wanta ulfaata haala suukanneessaa keessa jiru ammoo macarashaa haalli duraan tureef haalli amma dur ture baay'ee garaagarummaa qaba duraanillee nagumaan iyyuu qabanii nama gashuu turanii amma garuu haalli jijjiirame akkuma mangistii Itoophiyaa biyya keessaa bakka argitti nama ajjeesu isaanillee akkuma argan bakkuma arganitti lammii Itoophiyaa akka ajjeesaa jiranidha kan amma argaa jirru warroonni social media qabdan haala gara social media keessaniitiin sagalee akka taataniif isiniif dhaama kanneen immoo akkuma amantaa keessaniitti rabbiin kadhadhaa fi adaraa mana hidhaa keessatti dararaa mana ga'u keessumatti ijoolleen shamarraniis amma shamarran wantoota garaagaraa baay'ee barbaachisaa amma sa'aatii kana haalli isaan keessa jiran haala baay'ee rakkisaa fi nama suukaneessuudha haasa'uufillee nama dhiba akkam jedhanii akka haasa'an nama dhiba mangistiin Itoophiyaa maaliif akka callisee akkasitti ilaalu nama dhiba garatti qabanii haasa'an namaan galu oh my god baay'ee sodaachisaadha rabbumti isaaniif haa dirmatu waan biraallee hin jedhu namoonni ammas karaa baharaatiin Jibuutii irraa karaa Yaman osoo deemanii bishaanitti lubbuun isaanii darbe rabbiin warroota lubbuun isaa darbeef jannata haa kennu maatii firoottan isaaniif jajjabinan hawwa baay'ee na gaddisiise baay'ee gaddasaa akkam jedhee akka haasa'ullee hin qabu kan lammii Itoophiyaa gara taasaaanillee hin qabu biyya keessatti darara biyya alaatti darara maaliif akka akkas ta'e ana gaafiidha ani kanumaan jechuu barbaada viidiyoo birootiin hanga walitti deebinu turtii gaarii isiniif haa ta'u bye bye